Namni beesii kan kafanaan jedhani bee. Isin siin jedha sila mucahanii. An akkasuma faamilii an faazariin kiyyaa isin naan jedha. Faazariin kootuyyuu isin naan jedha wallaahi. Akkam naga jirtanii fayyaalee akkam isin nagaa miti naan jedha. Faazarimmaan koo maatiriyaan maatiin mana keenyaa hundumatu akkana obboleeyyan tiyya wallaahi amma doo siistarii isin irratti dawwaleetiin dubbiseeti isin naan jetti. An isaan amma isin argitan kana jechuudha. Waggaa meeqa silaatni gaafan deemu sannan waggaa meeqa isin? Wallahi baay'ee xixiqqoodha yeroo san bilbila iyyuu hin qabanne Baay'ee xixiqqishuu takkiin biraa deeme xixiqqishuu takkiin gaayis xixiqqishuu. Wallahi xixiqqishuu takkiin biraa deeme karabbin natti argu. Amma ijoollee lamaan isaa waliin jirtu obboleeyyan ta'e xixiqqoo abdii tokko fayyoo ka argitan taate jechuudha. Wallaahi billaahi erguma biyyaa bahee guddachuu isaaniitu argina. Wallaalee kamtu kam maqama isaanii maqaa isaanii diqqeenna ka abbaan kiyyatti moggaase gisee hin jiru. Kamtu ebelu walii wallaalee erguma biyyaa baheetiin bakka wanna jedhe bakka guddatan ani hin beeku bara. Waan xixiqqoo waan hangati tanaa dhiisee biraa deeme. maal amma Yaa inni ka diqqaati. Abdiin ka keessaa diqqaati. amma guddinni maali beektani be'aansi wanni dhabame hin jiru aanan dhunnaa wanni yaanu tokko hin jiru Ati hangafa yaa deebi'u. ana hangafa isaan hundaa anatu guddise isaan hundaayyuu. Erga biyyaa bahee anama waggaa 2005 biyyaa bahee 2005 irraa obboleeyyan tiyyan argine abbaa kiyyan argine haadha tiyyan argine 2005 biyyaa bahee walumaa gala 2018 jirraa miti waggaa meeqa jechaadha waggaa 10 meeqa waggaa 10 meeqa jechuudha guys waggaa 13 ilaala waggaa 13 maatii kiyya tokkicha isaa ijaan hin argine obboleettii tiyya tokkittii malee waggaa 13 hin argineen hunda isaaniitiyyuu xiqqeen nadhiisee ni biraa deeme hunda isaaniitu hin argineen waggaa 13 baran kuna baran waggaa 13 fixa hawwii kiyya osoo argee isaan hundaayyuu osoo dubbisee osoo hin dheerin jedhe maadarii inni maadarii gachalam gaafa galillee miira wayii keessa waan jiruuf osoo hin dubbisin of duuba irraa deebi'e. Aarii wayii keessa jira garuu sheenaa natti taate seenaadha. Aarii wayiitiin miira wayii keessa waan jiruuf aarii of duuba deebi'e. Finfinnee ture hin argine maal gaa'is naafiifa bira ture bar. Miira wayii waan ji'a takka bichaa bulee 25 bichaa biyya taa'ee bara nuyi. Bulee 25 bichaa biyya taa'ee miira hamaa wayii waan keessa jiruufi osmee. Boyna warroonni koomentii dhiisa ashaan dhunnan jedha hin jirti waan ta'eef arguu deemna akka arginullee immoo abdii irraa qabna waan Maqaan ta'eef keessa kiyya moo no safiyyaan tabirooti jira. hin arginaani guyyaa tokko. Ati gosa tamii maqaan keessa fiyyaa miti. An gosa hin qabu guys. Gosa nan gaafatina. Gosa teenna maqaa nyaatte. Nan gaafatina gosa. Golgaan isin haa dhukkubu. Giddiidhaan arsima kana ta'uu ka himachuu hin feene kana giddiidhaan akka himadhu na gootan baraan himachuu hin fedhu baram. Waa jennaan arsii maqaa nyaatte jettanii miti. An arsii maqaa himachuu kan feene kana giddi manna himachiiftanii kaatanii gaafa kan arsii maqaa nyaatte jechuu eegaltan. Ammallee deemee gaafa gosa tana jedheetiin jedhe dhuuftaniitiin gosateen na maqaa nyaatte. Hin himatini badda hin baraadhe. Maqaan ishee warroonni maqaa ishee jedhaartanii maqaan ishee Ini maddu ini mini dis ini maddu maka kiyalen ini gosa tiyalen ini isinuun himatina
Mee warri maqaa ishii jettan maqaa barachuu barbaaddan faamilii. Dhaggeeffadhu maqaa maalas baasa bora naa baasanii maqaa barachuu barbaadan jedhaas ta'e maqaa kiyyallee isinummaan maqaan keessanuu mataan keessanuyyuu guutumaan guututti ni matinaa isinummaan mataan keessanuyyuu. Siistuu koo hangafa koo kallacha koo dimbaaraalle anam yeroo baay'ee yeroo miira keessa seenu afaan amaariffaatiin dubbadha. Federaallee tureera waan ta'eef. An xooraayilochi federaala xooraayilochi. Ati federaaladha akka federaalaati yaadda akka federaalaati hojjettaami. Ana akka milishaatitti isin jedha akka milishaa ganda keessaatitti. Nu akkuma milishaa ganda keessaa akkuma isin nuun jettan sanitti bakka orderii gooneeti kan jira. Maaliif amma maqaa keessa yeroo baay'ee nu gaafatan dhufanii maamtu nu gaafatan. Nu maqammaan keessanuu isin yaaduu irraa kaka'e isin naafaquu irraa kaka'e nu harkaa badee jira. Dhugaa dubbachuuf. Maal jennee himnan? No laal maaliif siin jedha beektaan ila dhageeffadhu. Anama waggaa meeqa asirra ture. Waggaa meeqa asirra ture kana keessatti zariin isii tamii namni na beeku hin jiru yoo warri gandaan beekan na beeke malee jechuudha zariin isii tamii namni na beeku hin jiru tokko jedhe lammaffaa taree deebi'ee gandi kiyya ganda kamii namni na beeku hin jiru. Ani yoo barbaade isa himannaa himadha yoo barbaade caati himannaa himadha yoo barbaade qoomaa himadha yoo barbaade weegee himadha yoo barbaade kofale keessa waan kofale keessa jirtu hunda ka barbaade himadha. Siigalee maaliif san godha? Anaaf jecha bakka gandi koo maqaan tuqamini. Anaaf jecha waa hin jedhini bakka siigalee miti intala ganda saniiti. Maqaa kiyyaan maaliif fakkeenyaaf nama weegeedha jedhee dhufee dhuunfaa himadhee durba weegee maa jedhan maqaa kiyyaan. Maqaa kiyyaan durba saimannaa maa jedhan. Maqaa kiyyaan durba caatimannaa maa jedhan. Maqaa kiyyaan durba akkasii maa jedhanii na balaaleffatan. Jirti tan hijaaba keessa jirtu. Tan ajjabattu. Tan hijaabarraa hin mulqatin jirti. Tani kabajaa mana teessu jirti. Anaa miidiyaa kanarra takkitti teettuuf jedhaniiti maaliif durba gosa tiyyaa hunda balaaleffatan. Saniifuu hin fedhu ani waan biraa miti. Yookaan camnana qabaadhee yookaan gosti tiyya gosa ittiin dhalanne taateeti miti wallaahi rabbii eegadhee arjaan qabaan arjaa. Irraa nurra jirtanii nu jiraadhaa. Onnee teenya keessatti mana guddaa siidaa kana hin jedhamne jechuudha. Ka yoomillee hin jenne ka bara baraa dhugaa rabbi hamma addunyaan tun jirtu keessa keenya qabda. Eenyu kabanne akkamitti Haalaas bakka akkas taanaan si takka safiyyaa lama tamaamin sadii satiyaan afurii yaasinii 5 walitti deebi'aati fooqii wayii finfinnee kanarra naa ijaara bakka achi galee ta'a bakka akkuma nama ilmoo dhalee biyya alaa ergatee. Lazzaan boolee kifala katamaa bakka jedhamu jira. Bataam mi'aamur boota. La booleen barbaadu an booleen barbaadu. Akkasin la achoon na fageessin fooqii san gubbaa yoo kufee nafu waan ta'eef. Achumaan gadi. Jedhee beefaadariin bee. Horoma asumatti caaltuun xiyyaa asuma bitaaf jedhe. Dhugaa rabbi. Kulfi amma koo waan biraati miti. Kennaa ajaa'ibaati see qama sapiraasii godhu see teennee seenna wallaan. Utuma yaanni sapiraasii taata amshir. Yoo beetish. Yoo makiinaash. Anamma wannoodha yoo majaa waa jechuun waa jaaladheetiin jaarsi gara keessan dhufeetiin jedhe gabbarumatti hin baay'isina. Amma warri an jaaladhu hundi waan biraa nan gaafatu gabbarri jira waa'ee gabbaraa kana na gaafatan. Wallaahi daballeetu maaliif innummaan bichaan maayinduu safaa yaada maasa mishil beetisabuun masraadar mishil ሰው dhugumaan kana yoo jedhu afaan oromootiin nama sammuun isaa yaadu nama saba horachuu danda'u nama kan keetii taanaani yoo jenneeti asii kennu Irra caala yeroo baay'ee hiyyeessatu naqun nama haftaamii dhabee haga ammaatitti. Kalli walii wallaahi rakkoon qabu hiyyeessi koo hojjetee jijjiirama bara rakkoon qabu maaliif hiyyeessi fayyaa haa qabaatu harkaa luka fayyaa qabaatu qabaannaan maafi mushkila wallaan rakkoon qabu.
hiyyummaa namaatiin nama madaalu nama ta'uu qofaan nama ta'e dhalateera kanaafuu ofitti fudhannaa nama kabajuu fi soddaa fi kabaju qofa haa ta'u kabaja feenanu Amma waan kabajaadhaadhis masgiida keessaan bahu. haa ta'u bakka yaa ibadaa godha waa ibadaa kana jabeessaa Yaa masgiida keessaan bahu. Itti godhu warroonni wallahi ay family mana kiyya. Kon ashaanguliitiin bichuun jedha kanatti maal ta'a waan ni gina ta'a yaa. Maka kolfee bo'uullee jedha. Wannoo natti himi maal jechuu barbaade. Bakka haa dhufuu itti himaa qara isin sodaatee ala keessa deddeemaa jira. Haal habiibi qomaraa dhufootu jedhiin. Qomaraatee haa dhufu. Maaliif? Qomaraatee jechuun hin jiraame ganzaban barbaannu waan ta'eef qomasaa barbaananu. Confidence, service confidence. Qomaa kanan keetii kanan qabu kaa qaddaadha. Qoma beeka dhiibuu barbe onnee keessa jiru malee baru koo foonii miti bar libbunoo inde onnee keessaati barsiistu koo malee foon koo sigaa baadaanoo sigaa koo kaadiinoo libbunoo amroonoo beeka maal godhare maal godhare Share isini godhanii isin fidanii mi amma? Eenyu ana wallaa irraa bahuudhaaf osoo deemaa jiru akka tasaa seera jirtu argee jennaan oolu. Kalaas bakka dhageettan kaakaayis warroonni ana wanna jechuu feetan obboleessa kiyya dubbisaa isarraa fixadhaa koottaa waan isarraa fixattanii dhuftaniini. Ani ishii jechuudhaaf qophii kiyya xumuree jira. Waan isarraa isin fixattanii dhuftaniin ani ishii jechuudhaaf qophii na barbaachisu hunda xumuree jira. Hin kolfa uummanni. Maa kolfitan guys? Kolfa barbaachisu. Bakka siistuu koo. Irra bahuufi. Yoo ati dadhabdee jiraate siif yaadeetti ganamara turte dhugaa. Nanti argitan akka obboleessi kiyya muudiin akka batu rabbii jedha. Gargaartaniiti. Wallahi mudii miti yaa. Ija kiyya bakka ciisuu akkana ol ka'ee silkii achi chaarjirraa fuudhee jedhu wallahi barbaree harkaa qabdan akkanatti. Inni afarii xaxxaa inni baswaa boota eelli xaxxaa biyya siyaasa bakka. Gixami jedha dammoo. Tagaximi shaa gixami. Maarra koo bare min damajee takkaa dhimma itti guutteetiin leencanaan darbiin. Wallahi akka bitan hin beeku rakkoon qabu akka itti bitan natti himtanii. Isin bita wallahi amma geemii qabadhaati. Jecha tokkotu jira keessa kiyya guyyaa tokko ol baasee dubbadha dhugaa rabbi akka uummata kana hunda dhugaa rabbi laalika akkanatti raasutti jechuudha guyyaa tokko dheeraa poosti godheera suuraa san guyyaa Eenyu tangafa fakkaata gaayis. namni beesii tangafa naan jedhani bee. Isin siin jedha sila mucahanii. An akkasuma faamilii an faazariin kiyyaa isin naan jedha. Faazariin kootuyyuu isin naan jedha wallaahi. Akkam naga jirtanii fayyaalee akkam isin nagaa miti naan jedha. Faazariin maan koo maatiriyaan maatiin mana keenyaa hundumatu akkana obboleeyyan tiyya wallaahi amma doo siistarii isin irratti dawwaleetiin dubbiseeti isin naan jetti. An isaan amma isin argitan kana jechuudha. Waggaa meeqa silaat ni gaafan deemu sanana waggaa meeqa isin? Wallahi baay'ee xixiqqoodha yeroo san bilbila iyyuu hin qabannee. Baay'ee xixiqqishuu takkiin biraa deeme xixiqqishuu takkiin gaayis xixiqqishuu. Wallahi xixiqqishuu takkiin biraa deeme karabbi natti argu.
Amma ijoollee lamaan isaa waliin jirtu obboleeyyan ta'e xixiqqoo abdii tokko fayoo ka argitan taate jechuudha. Wallaahi billaahi erguma biyyaa bahee guddachuu isaaniitu argan. Wallaalee kamtu kam maqama isaanii maqaa isaanii diqqeenna ka abbaan kiyyatti moggaase gisee hin jiru. Kamtu ebelu walii wallaalee erguma biyyaa baheetiin bakka wanna jedhe bakka guddatan ani hin beeku bar waan xixiqqoo waan hangati tanaa dhiisee biraa deeme. Yaa inni ka diqqaati abdiin ka keessaa diqqaati. Amma guddinni maali beektani beeyansi wanni dhabame hin jiru aanan dhunnaa wanni yaanu tokko hin jiru. Ati hangafa yaa ana hangafa isaan hundaa anatu guddise isaan hundaayyuu. Erga biyyaa bahee anama waggaa 2005 biyyaa bahee 2005 irraa obboleeyyan tiyyan argine abbaa kiyyan argine haadha tiyyan argine 2005 biyyaa bahee walumaa gala 2018 jirraa miti. Waggaa meeqa jechaadha waggaa 10 meeqa waggaa 10 meeqa jechuudha. Waggaa 13 ilaala waggaa 13 maatii kiyya tokkicha isaa ijaan argine obboleettii tiyya tokkittii malee waggaa 13 argineen hunda isaaniitiyyuu xiqqeen nadhiisee ni biraa deeme hunda isaaniituun argineen waggaa 13 baran waggaa 13 fixa. Hawwii kiyya osoo argee isaan hundaayyuu osoo dubbisee osoo onnee dheerin jedhe naadarii. Ini madara gachalam. Gaafa galillee miira wayii keessa waan jiruuf osoo hin dubbisin hin duuba irraa deebi'e. Aarii wayii keessa jira garuu sheenaa natti taate seenaadha. Aarii wayiitiin miira wayii keessa waan jiruuf aarii of duuba deebi'e.